Maal? Abdallaa Fidaadha? Ayyee? Eenyu Abdallaa moo? Itti uliitti ammallee haasoitu. Inni fayyidaa silaa? Yoo Abdallaa fi Liinaa walitti hin deebine ni fayyidaa? Liinaa ni fayyisnaan jaan fayyaan qaba. Yoo Abdallaa fi Liinaan adda badan. Meeshaa mal dhiisime irraa dubbattu dhiisa qasheenii dubbisaa jeeme. Dhiisa daawwattoota kan waan isin jettu mee dhageeffadhaan wajji dhageeffadhaa maal jetti Liinaa? Liinaan Abdallaa hojii adda baate. Liinaan Abdallaa hojii adda baate? Liinaa ni fayyisa. Liinaa ni fayyiftani? Akkami fayyiftan? Akkam gootanii fayyiftan? Akkanuma fayyisna gurguruu isaa ajjeesni booda. Dhuggaa Abdallaa ajjeeftan booda Liinaa fayyiftani? Hayyee? Sababni maaliif? Akkanumatti. Sababa? Sababa tokko malee. Maal hojjetu feetanisa? Isa moo? Liinaa hojii jiraachuuf. Liinaa hojjetti jiraatu Maal feetani? balleesse? Maal balleesse? Liinaan ilmaan ni qabdi moo qabdi? Abbaa meeqa qabdi ilmaan? Sadii qabdi. Ilmaan sadii qabdi? Hayyee maaliif dubaree maaliif isaan maaliif adda baasuu beekne? Isaa wanni adda baasuuf oolu ilmaan isiitis fudhatee adeemu. Ilmaan Liinaa fudhatee deema? Abdallaan. Hayyee? Ilmaan sadii fudhatee deemaati gurbaa sanitti heerumte jechuudha gurbaa keessatti haasee heerumuu feeta? Hayyee? achi booda gisee gurbaa sana heerumu. Khalaas nagayaan jira. Nagaan jiraata? Wanni isheen daawwata kan wanni isheen nu jedhu waan dawaa kana waggaa itti gootan ni fayyidi ichi booda kakachiisaadhaa yookiin gubaadha nu jee saniifuu inshaallah rakkoo hin qabu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jireenya sun jechaa kabajatu kan bakka bisu lama kan jagaraa bileen gatta amree simbira gasu jechaa daawwata kanya Oromoo tiyita addunyaa marara jirtan jechuudha du'aa ina godhaa bakka jirtan kun ammaan tana jechuudha Liinaa dirqamaanii dawaa itti godheetiin akkas jechuudha daawwata kanya Liinaa dirqamaan dawaa itti godheetiin asitti gaggabsa jechuudha namni asin agartan kun Liinaadha. Mubaarakis halkan hojii qaatiraa godhe kun akkuma argitan kanaas ciisu jira jechuudha Mubaarakis rafuu fedha hirriibaa itti jira jechuudha rafuu fedha jechuudha daawwata kanya saniifuu daa'ima tana kun akkuma argitan kana akkana boochee jechuudha shaamilee fi firsa wallee biraa kutanna fakkaatte firsa waa isin dhooyitee karaa raamaayisituu Liinaan jechuudha shaytaan eeguma kana ergaa sana jechuudha qabuu dadhabne jechuudha qabuu dadhabne naaf shaamil jechuudha halkan guutuu asitti bulle qaatiraa bulle garuu shaamil mana sheekaatiin deeman aan jechuudha kun daa'ima tana wallaahi kun akkuma argitan kana anumaan naanneessu jira jechuudha anumaa toolee gada harkisa akkasitti achi ciibseetiin jechuudha yeroo isin lafaa kaatellee lafatti qabaa waanuma akka isan keessa daawwattu kan yoo lafaa kaate ammaa naaf mucaa tana walumaan qabdee dhukkee irraa kaafte jechuudha kun Mubaarak asraaf jira baaba Mubaarak rafte baaba leesha asra rafte baaba seemin tolcha kun daawwattu kan jechuudha hirriibaa itti jira inshaallah bakka jirtanii du'aa nu godhachuu maaliif rakkoo hedduu rakkoo ajaa'ibaa rakkoo hangana jaamne jechuudha sansiirii itti godhanii akkasitti isii tana jechuudha dararaa jiran jechuudha ani hin argu jechuudha Mubaarak kun osii duuba waa jiranii mana kana keessa ugaa isin biraa deemtan waatu deddeeman aan jee ummata tokko deddeema ummata qaama buuqe uffatee jiruutu mana kana keessa deddeeman aan jee daawwattu keenya inshaallah rakkoo hin qabu jechuudha waan fedhee yoo ta'e numaatu irra aana jechuudha akkasitti jechuudha shaamil bakki inni jiru hin beeku hin garre jechuudha garuu ammoo firsaniif ijoollee isii eegi jenneetini mana kana keessa dhiibnee biraa deemne jechuudha saniifuu maaliif yoo jettan shaamilis dawaa garuu fiduudhaaf sheeka biratti kute jechuudha sanumaafi innis asii dhabame jechuudha garuu isii kun bishaan quraanaatiif dawaa itti godheetiin asitti kun daawwattoota keenya akkuma isin argitan kana kun olaana wallaa kun olaana asitti hin gaggabdee as ciisu jirte jechuudha sariifee dhabuu fiidiyoo sana isin maruu danda'e maaliif akkuma isinillee asiin kubana qabaattanii du'aa hin hawwatanii haadha ilmootii dhukkubsachuun taatu siirii sunillee itti godhuu hin taatu jechuudha haadha ilmootii siirii duraan gara nyaattisan saniitu gara keessaa deebi'e jechuudha ani daa'ima halkanii guyyaa akkanumatti hin baadhee deemaanii inshaallah akkas jechuudha daawwattoota Mubaarak Ulah bani mana mata terar. Bani me ulah akasi juga udah kanya teleponnya ya cap setiap wah mega cap setiap mana kana kaya darsa kana wali bute. Ufata kun aku misin gartan kana ufani sih ulah. Waalaikumsalam Syamil. So hotel. Ulah ulah. Iya di. Malu gua jara gua asitti Mubaarak untuk foto dina walde amman terabase. Nani na tawal. Kono darsa kana buto kana ti wali ti fajafte darsa kana kaya kambati bertahu jira mal tadi Syamil. Mi wallahi. Wallahi billah wan fayang ke besok kita. Firsan garte? Mana kerja Firsan ilman kan ini sedikit aku tesin. Labo. Ini apa lo yo jadi aciti gabde jirte miti. Aye. At gabde mi. Syekhan nak syekhan billah ni kuda. Amma gabde da boleh dalam menit na erge. Dah bidde. Dalam tu komputer sih kerja ye nak ni. Haji ka begame ilmu dura ka bo titil moni be ne fakate bishari fira ka gab sewa. Lena. Mora mas ada mar biang butuh kurang. Bishan gutun Quran aban ning be ka. Ko ka be ne. Kalau minum kira apa ni? Mena ko bara ka bu. Akase ci dawo ta khanya inshallah. Ko bishan je ci khoda ran mana kai zakam bishan Qur'ana gudda khoda ran mana kai zakam jura.
kanarraa naqannee yaa fayyadamaa. wali wali maali itti maamisi wal birraani wanni wanti baate yaa bulesa himee waan Aboo maal isa wayii akkasii yaa fi rabbumaa fide tanaan rabbumaa akkana godhee maal taate shaamil ol qabine gaafannaan mayi dawaa fiddee amma ishee karraa jilaan dhiisi mubaarakaa bira daa mucaa bira achita bira daa baabaa naanni taphachise Nani? dawaa fiddee sila dawaa tokko tishuu keessa jeeti ani jeeti akka jeeti budaa gantee siirii budaadha siirii budaatu keessa jira akkasitti siirii budaa tana hayyee waa kana yurka biddisu man taatu waan akka wanni matti fayyadu jirtu jee gurbaa asii yaasisirra hayyee waan saniitu wali hidhaadha gurbaa duraan jaalate hayyee amma guyyaa ati fuutu an beeku beekte hayyee namaatu duraan Ahmad Shani moo jaatu raman taate yaa gurbaa akka itti ane yaasirra jenna meetira shaamil meetira waan irratti hojjetu hin qabne akka isa daawwata kan jira akkachaa ta'u yeroo waan fedhe qarraadha qabda karraadha baara karraa garte karraa fidi laakkoon achira hayyena bicaa fudhete itti qabe ol Gala kalime. Lila 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 Lina semangat. Lina. Kabe Syamil kan? Syamil kan? Lila mantap tuh Khalas. Lina. Aku sudah utak aja mau lu dah tejir tiu. Lila Lila Syamil iba Lila Syamil iba Wah fitina manu kabe ya Rabbi ya Allah. Lila Lina. Lina. Mal kamu Syida ferajir teman tadi Syamil. Wallah syida ferajir. Asin cerita, asin cerita. Wallahi Wallah syida ferajir. Dengar tu kita ferajir tu mana dengar tu syida ferajir mana? Dengar tu syida ferajir tu. Wah, akan nanti apa wallah ada tahu bila ber. Lila Khalas bang, khalas. Khalas. Khalas aja mana ni? Khalas. Khalas. Mana dawah sana dia besi. Syamil. Dawah sana dia besi. Khalas baba. Akka sa juda auto kanya ono ilmu kabarne akkanatti jechu isirra rakkacha. Mal mijamu. Syamil mijana kanne ditting kanna. Lah Mijana kanne jirti ber. Lah Edum kata. Tinggalin Ditting kanna metro Syamil. Wai isimu tiya nadal. Jartin tiya bakka dalaga jiru. Wah ilmu nara di bait ilmu hadir ilmu disi barang dengan disi, gak disi ketai, gak disi mubarak nu kami itu lihat sadar mata logus nu mata itu mata logus teh. Itu kan Syamil aja, itu kan punya jalan kagak kismet ya. Isi kismet ya. Mal gue aja sih ini, Sorry ya wallah akka isin beetu aku sih di nani tuh. ayo ibang baatille akkasin siyaasa itu Siasa itu itu gue aja ya. akkas jee Ilmu disi, gergir itu sini gergiran nih udah. ayo kesuru Tirti samiyaan teessu. Jio nama tidak kesel juga tahu. Lila menjonte tiba Jadi media ilmu, ini Lila ada. sih dari apa Ndallela. Atio Theo, Ndallanti. atinda isinin dalle. Ilmu tera Theo nyudire. Keetiimi. Ilmu ti ye atinda ilmu mau dalle. Meedhaan. Meda waktu itu kan kita kesel. Fuudhaa miti. Ilmu teramu. Nah, nah. Abo Syamil kakak saya kabdi mal dari ya. Nah waktu itu kan alhamdulillah ilmu foto ya cura. Garu ifin beetu ya cura aku market kan kana. Cufra cirte wa mega tahaten. Ilmu Theo nyuti nuti ilmu dalle. Ilmu ti ye nain hati si onanjet. Hati si gamale jara hati si isuma male. Bakka wani ninjo ninjo tu. Eessa qoxxummaan si xiqqishoo tana dhiista. kono hati Mee? kono lah Mee eessa jirti? kono Asuma jirti hati si. Kanumaatu haadha siiti? Lah hati si kono mana? ada sih deh Hati si mana sen? Bismillahirrahmanirrahim. Daawwatu keenya inshallah mee du'a munu godhaa jechuudha. Xiyyaana abbadhaa jechuudha. Maaliif yoo ta'e amma dawaa kanas Syamil dawaa takka fidee dhufe jechuudha. Dawaa san sheenitti ulaan hundi. Kanaaf mijoon teessan na beetiin hin faradha. Syamil Faradhu? fidi dawaa san guddaa isaa fidi. wajiran nabe Fidi fidi.
Dhalaalee mana kana daawwatu kan dhalaan mana kana keessa jiraattee dawaa kanatti hin goonu wallahi saniin nu rakkisa jechuudha. Silaa dhalaatu waa hedduu beeka. Agoon fuudhii Daakuu. idilee idila aarsa kitti. Maqaan seen? Laakiin Nani. Naaniidha. Maali maqaan akkana? Shaana daawwatu kan Ambaasuufi? dawaan kun laakkunoon dawaa kana jechuudha dawaan sheenu kanne dawaa kana jechuudha amma nu kanne shaamil Maqaa kanne. bareedaa baasuufi? Maqaa bareedaa baasiife. Sheexaanee. Eh? Sheexaanee. Maqaan isi Eh. kun daawwatu kan dawaa kana akkana shinneeti jechuudha. Sheexaanee. Lalla. Inni argitanii kun dawaa kana akkana shidaan hojjee Mala sheenu. sheexaaneeti. Kunola dawaa kana akkana shidaa jee dawaan ugaa akkana shidde falak jaa achii booda funyaan jala qabaan hundee jechuudha amma isin micaa fuute jechuudha. Shaamil qabi gaama funyaan jalaan kaayaa'ee shaamil qabi gaa funyaan jalaan kaayaa micaa irraa fuudhi. Kuna daawwata kan akkas jechuudha hin dhaamudha. Miskiinan gochisi naa bijaare. Ufiin mal ina abulaa. ufiin mal. Fidii maarak akkasuma ciibsi shaamil akkasuma ciibsaa ciibduu ni gaggabdu akkuma ciibsi. Fidii maarak fidii namichaa. Inshallah daawwata kan daa'ima gaa namni itti kan jiru jechuudha. Kalas baaba. Maal? Abdallaa fidaadha? Ayyee? Eenyu Abdallaa moo? Itti ulee itti uli itti ammallee haasoitu. Inni fayyidaa silaa? Yoo Abdallaa fi Liinaa walitti hin deebine ni fayyidaa? Liinaa ni fayyisnaan jeen fayyaan qaba. Yoo Abdallaa fi Liinaan adda badan. Meeshaa mil dhiisime irraa dubbattuu dhiisa qashee inni dubbisaa jeeme. Dhiisa qa daawwattuu kan waan isin jettu mee dhageeffadhan wajji dhageeffadha maal jetti Liinaa? Kalas baaba. Liinaan Abdallaa hojii yoo adda baate. Liinaan Abdallaa hojii yoo adda baate? Liinaa ni fayyisa. Liinaa ni fayyiftani? Akkami fayyiftan akkam gootanii fayyiftan? Akkanuma fayyisna gurguruu isaa ajjeesne booda. Hugga Abdallaa ajjeeftan booda Liinaa fayyiftani? Hayyee? Sababni maaliifi? Akkanumatti Sababa sababa tokko malee. maal hojjetu feetanisa? Isa moo? Eh? Liinaa hojii jiraachuun kun. Liinaa hojjetti jiraatu Maal fedhani? balleesse maal balleesse? Liinaan ilmaan ni qabdi moo hin qabdi? Ilmaan moo? Abbaa meeqa qabdi ilmaan? Sadii qabdi. Ilmaan sadii qabdi. Hayyee maaliif dubaree maaliif isaan maaliif adda baasuu beekne? Isaa wanni adda baasuuf oolu ilmaan isiitis fudhatee adeemu. Ilmaan Liinaa fudhatee deema. Abdallaan. Hayyee Ilmaan sadeenu. fudhatee deemaati gurbaa sanitti heerumte jechuudha gurbaa keessatti haasii heerumuu feeta. Hayyee Achi booda gisee gurbaa sana heerumu. Kalaas nagayaan jiraata. nagaan jiraata. Wanni ishee dhugaate. Wanni isheen daawwatu kan wanni isheen nu jedhu waan dawaa kana waggaa itti gootan ni fayyidi ichi booda kakachiisaadhaa yookiin gubaadha nu jee saniifuu inshaallah rakkoo hin qabu. Gaala akkatti keessaa baasan amma haa gidduu malee akkatti ganaa dawaana. Dawaa gana qaada daawwatu kan jedhu gaadhaa dawaa ganaadha dawaan ganaa fi dawaa jabaa cheenii isiniifin kana nu jechaa jira. Namaatu irra jira mashquula hanqasu hanqaan isinitti dhufuu nu jee jechuudha inshaallah. Yaa Oromoo teenya akkuma muduraa haasawaa jirru shayininis waan takkallee fakkeenyaaf yoo bakka sana geessa jennee maallaqa barbaadaa maallaqa saniifuu jechuudha. Kan maallaqa geessee fidu jechuudha. Qarshii kuma itti deemin geessee fidu. Qarshii kuma deemin gafalee jira. Kanaaf ilmaanii haala rakkoo san dhaqnee naannaa jeetiin nallee mijaa'uu dhabee achi dhaqee ishee fagaaliin akkana waan akkana akkana hojjetu jirti isii wal barsite. Mubarak ibaa bakka Isii waan akkana kana wal Barshaamil salee miti. Reefuun tana bara yaa garuu malee mukaalamni harkaa shee waan takkaa si duuba jira xaaxaa maskoota kana irra namaa jiran anjee bar sheeyxaana hedduu sheeyxaana meeqaa jira bar si fuunaa bishaan quraanaa kana sudaanne malee mana seennee si fuunaa jiranii ni bar. Bishaan quraanaa kana hanga fayyadamuuf daawwattoota kan isaan hundeessan jechuudha. Isin jalaa fuudhuu barbaadan jechuudha. Si fuunaa bishaan quraanaa kana sudaanne bishaan quraanaa kun yoo nurra bu'anii nu harkanii nu jiran. Maddumatti haa malee seenuun danda'a. Mana kana keessa seenuun danda'a. Mana kana guutuu bishaan quraanaa raafnee Itti qaraamee jira manni itti qaraamee jira. Itti qaraamee jira jechuudha. Bishaan naannisneeniiti. Akkasi biraan itti qaraamee jira waan akka illee ta'an inshaallah biidhinillahi ta'ala. Ijoolluma tana nu rakkise daa'ima tana tawaa nyaachuun beela kun daawwatu kan daa'ima Waan takka illee taatu isillee waan takka illee yaadina amma isheen waan takka hin taatu waan amma dura amma gara nyaatteetu akkana keessa burku jira gana haasuutu waan amma waan nama si waa hundaa'u mistira firraa baraadhaan hojii isheen haa haasoitti dirqama isii fayyisuu kan uumaan taatu isii eegala. nama san hundaa haa himtu nun jee saniifi dawaa adda addaa itti goone akkasi keessa yaasu jira baaba naani akkasi garuu ijoollee daa'ima ilmoo daa'ima tanaa nu waachise hedduu akka malee halkanees qoonqoo barbaaddi amma ilmoon tun haadha sini beeyte jechuudha ilmoon tun akkanatti hidhattee ilaalte jechuudha isin ilmoon teenyuti
akka ilmoo siin beene godhanii jechuudha. Mee namni tokko namni yoo sammuu turuu baatte namni fira ni jira. Huccuu fira hin jiru namni. Kun akkuma argitan shiita kanaan cirtee jechuudha daawwattoota keenya. Shaamilii irraa baasee meeraa jijjiirraa uffata kana wanta shiita kana jechuudha. Akka dhiisii amma raftee jirtiimi. Akkuma rafte kanatti booda irraa jijjiirra firsa yaamne haa irraa jijjiirtu dhiisi. Tamam inshaallah. Akka inshaallah du'aa nu godhaati du'aa godha yaa rabbi haali aliina nu fayyisi liinaan tun yaa haadha miskinaati. Haadha miskinaati rabbi nu fayyisu ummata budaa haasite istii siirii waa godhan hundaa'u rabbi nu haa dhaabu waloo kana godhu yaa rabbi nagaan waa baasu akkasi du'aa nu godhaa liinaa namuu isin beekaa daawwattoonni liinaadha warri hordofaa liinaa hordofaa jirtan ana amma deengatti wal barre arra guyyaa lama sadii dura wal barre hedduun turre sababa warra khayyaarratti wal barre ana immoo gaa hojiinsi naa taatee naa waan kun na gammachiifnaanii wajjin gargaarsitee wajjin deemu jira akkasi qabaannee illee waan santan gargaaruu qabnu immoo gaa bakka isin deemu jirtu hin dhiisu wajjumaan deema bakka sun tunu maan godha inshaallah jala guyyaatuma isitan akka fayyidu godha abbaa manisiiti wajjin jirra ana abbareetti rabbiiti takkanaatiin ja'a du'aa nu godha isin ja'a du'aa nu godha akkasi daawwattoota keenya hanga fiidiyoo biroo qabannee walitti deebinutti inshaallah khayriirra jiraadhaan nagaa wajjin dura